dhaabbataa turtan warri jireenya keessan Oromoodhaaf kannitanii jirtan halkanii guyyaa ispeeshaalii warri ustaazota warri diin ijoollee nu barsiiftan warri diin nu barsiiftan wallaahi halkanii guyyaa jiruun teessan fidaa teessan haa taatu isin bira jirra hiyyaaddaawina feetu Harargeeta feetu Arsiita feetu Jimmaantaa feetu Baaleentaa feetu Wallaga bakkuma fedherraa haa ta'u nuti isin bira jirra waan qabnuunis duuban deebinu waanumaan dardarummaati diin kanaaf dabarsee fi akkanattis kita isaanii kanan dhaabbanne maal jettee wanni amaleen isin cabtu hin jirtu rakkoo feetan qabaannaan qottaa aboo rakkoo kana rakkummaan rakkoo mul'attu haa taatu rakkoo akkanaa tanaan qabaa jaa qottaa keessan nu dubbadha halkanii guyyaa isin bira jirra wanni isin biraan jirru ammas waanumata rabbiin nuu kanneen harkaa qabnu waan biraatii miti ulfaadhaa galatooma kanumaa jechuu barbaada kara guruppii namni ammaan bilbila isaanii qabu niin qunnama linkii bakka irraa fudhattan warri amma dhuftan linkii feesbuuk kiyya achi jala dhaqaa fudhadha piroofaayila kiyya qaba piroofaayila kiyya bana achi jala dhaqaa fudhadha achiin haayi naan jaa salaamu alaikum jaa barreessaa waan dhuftanii barreessaa isin keebala waliin taanee waan goonaa jechuu gaafa rakkoon namarra dhufte waliif dheeysa namni waan jiruus walirraa deebisa akkasii ustaazni keenya dhiifama nu godhe dhiifama rabbi isaaniif haa godhu galatooma ulfaadha. أيه خليفة خير ميراني أرجان جرورا خليفة راني لك زخورة كبر اسمه مجا ربي درو هي كده خليفة إني أمان سنيدا أوكي يا أتني من الفنجا راني مقول لك زخورة كبر اسمه تلا أفانا رواتي رانيا اتجنا بريفتي راني إجابة قرطة إجابة غريني قرطة مالك دستي خيسن سين رئيسين دستي خيسن جرتو دستي يركمي وردو شكابو دلبي قباني دستي يركن دخاتي دستي يبوتني دستي خيسن دستي بوتو دايا إسين دستي خيسن جرتو قارو إيه أما أرجين جراوس أما سيرجين جراوس أستاذ عبد الرحمن ويلكم أتي عبد الرحيم أتيس بغنا جان نفط أستاذ غني إن شاء الله بغنا جان نودني أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سدراتي جزاكم الله خيرا ناصر رنجلتي فدغلتو من بولتي كينيا إمي بوليس كينيا سيدي موداف غلطوم وبوليس قبل لغت بوليس جالت بوليس سلاما لغت دين جالت سيا جالت رحمن دمم تيچا هندي كيسنو غلطوم جزاكم الله خيرا اولولو ديمو تكيسو داف باكو وان نمانكو وان ما سيا نمانكو تكيسو داف كراتو كونفورماتا استاذ بياني غونا داف كبجادين ملسنا داف دين كان ولكم نادا في علي كوتني من كان ولجسني مريدا في حاسب وقاري جرتن جزاكم الله خيرا جزات إن شاء الله كان أستاذ محمد بيانس أكو ما نصران جتو وان بلسن كب وان تول شماله وان بلسن كب كاني ما سيايو كذنبي إسافر بيدو يوتا تماله جارتو في فارسون في ونين كرجال رهاسون تولاشي هاسون حديث جرا حديث أي هدو جرا جارتو في فارفجون الرجال نما di farfamtu kan jarsi si dua farsu hadis saja ujra rajalan jarsas kan intalti boda farsi tu hadis saja ujra surak ko wan balle se ko Muhammad bayan tolchu sake saham balle rufe hawas sati fumata sati ahonan illa di fama dede wa hunda tolche kana nasra kenya jazakumullah khairan kuddana segalate fadana galatomi mucha oromo mucha muslim titi mashallah durani le se ture yaanni keessa hojiin keessa gaarii ture booda keessa faa tolaa deemu jirta sirraa jaalle hojii keessa sirraa jaalle maashaallah jazaakillahu khayran sinjaa asaliin keenya illee galatoomii hundinuu jazaakumullahu khayran yaada gaarii fi marii gaarii jirtan hojii gaarii jirtan sirraa jaalleedha maashaallah jazaakumullah rabbi sirraa jaallatu naa jabaadhaan sinin jedha namni yaada dheeraa fi marii itti fufu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو قالت لنا تلي أنا بنو العراق. اتفق عواصم. راني اتفق ما يشوفت. راني أجران كيتي.
النجابة فاتنكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه قالت ما جزاك الله خيرا هند كيسانو جارانا كأنه كيساني في ونين جت شهر وادي جلقوا مرت وان براتون تاني قالت ما هند كيسانو ما شاء الله أستاذك يعني هنقل فيه دونغرا نوي في وان غوني فوان اتهرد فمي كان أتوه تاني يروح الدو نبيكو كمنو أنا ككياتي أنت لشمراتي أكا نسراتي أكا كوتيتي انت اللي بونياني نويف أمانة تمتوزيدي أمانة قلدي تكسين تنفكاتين محمد بياني في قفا أماناتون تاني انت لمسلماتي في قربا مسلمات أستاذة في تكاف قد رافي مجان كن نويف أمانة أنا ملين قبدو سيمالين قبدو نوتو أفتي حمدشوني قبا بيان وان هنكتي نوتو جناسي بابتي mucaa kanaaf guutuu fi qabna gammachuu agarsiisuu ni qabna yoo isiin wallaaltu taate gorsuu ni qabna isarratti yoo hanqatee nu cinaa isaa dhaabbachuu qabna mucaan kun silaa gadi baanee waa hedduu dubbannus waa hedduu jechuu ni dandeenya utoo nama biraati wallahi viidiyoo hedduu duuluu dandeenya amma obboleewwan koo hedduutu jaarsaaf jaartii kaayiroo kana keessa fuutanii miidiyaa kanarratti afarsuu jirtan garuu gurbaa muslimaa fi intala muslimaa taatee amantii irraa kan hin dhufne ala ta'anu waan feetan yoo jettanii irraa wanjala isaanii miicuu jirtan malee wanta biraa wanti jararraa hidhistan hin jiru garuu intalli gara amantii biraatii dhufte ija keenyan agartuu keenya damman beeka agartuu keessanii isin yoo agartuun keessa damman kanatti yoo jara hin ilaalle yoo taate wallahi amaanaa rabbii nyaachuu jirra amaanaa rabbii kaaduutti jirra gatii kanaafuu hanga dandeessaniini ijoollee amantii biraarraa dhufte kana qishintanii sababaa keessaniin akka rabbiin nam tokko islaamummaa keessa fiduuni nama meeqa islaamummaa keessa fiduu akka nurraa jaallatu sanatti intalli tokko nama meeqatu asirratti ijoollee kara islaamummaa dhufteen afarsaa maqaa itti baastanii waan hin taane gootanii nama meeqatu qullaa asitti uffata baaftee deemtee jennaan kafartee jennaan nama meeqatu arguutti jira sababaa keessanii nama meeqatu kafaruu jira beeka amaanaa keessanii wanti aan akka obboleettiitti isin dhaammadhu obboleewwan koo asirraa nama 1,000 jirtanu kanaani amaanaa obboleettii keenya jara kara islaamaatii dhufanidha kara islaamummaatti dhufan kana akka ija keessanitti ilaalaa gorsaanii ofitti qabaanii yoo isin argee gorsuun eessaan danda'a akkamitti yoo jette yoo ati irraa callifte dongora isiin hojjettu sana yoo ati irraa callifte gorsiteen ofitti qabdeen beeki dirqama bira jiraattee gorsuu miti hanga dandeenyuuni bira hadhaabbannu ofittaa qabnuuni jazaakallahu khairan inni ana akka kiyyaani ustaaza koo arrabsuun yookiin xiqqoosuun waan barbaade jechuuni an haqiiqatan eeggadde wajjiniin teenye gastii kanarratti nasra lammaffaa booniyyee irratti na fuuchuudhaaf yookiin nama biraa fuuchuudhaaf itti maa jennee waliin qoosaa turre sii galee walumaa qoosuu taphachuutu ture ani kan ustaaza kiyyaatiin qoosee yookiin immoo Muhammad Bayaanii waa jechuun an akka kiyyaanii yoo wanjala isaa miicuu yoo ta'e malee wanti an isaaf intini jedhu hin jiru garuu booniyyeen qaaliidha booniyyeef jecha waa hunda dhiisaa booniyyeef jecha waa hunda diqimsaa yatii kanaafuu caarraanaa keessannuu keessaniif jazaakallahu khairan ustaaza koo wajjiniin jirra maalii isaa ta'u nama hadha wal barree miti waggaa dheeraa walii wajjin jirra galatoomaa jazaakallahu khairan hundi keessanuu nasraa hangafee kaliifaa atis galatoome obboleetti teenya namni yaada qabdanitti fufaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم علمان ورمو ولرجو ولقوا ودبجون كيسن قاريدا. duraan dursee ada mana kana anasra oromoo galatoomuu ulfaadhu nama yoo yaadaan isa hubachuu baate nama waliif fidanii yaada wal hubachiisuun waan gaariidha akkasuma san obboleeyyan keenya warri iskeettanii warri jala jirtan illee ulfaadhaadha yooni walillee keekee kawulkee qullee kama waliiti
كما والكيت أنجلس كوليتي وأن تأتي في بوليس كينيا أستاذ محمد اسمعوا ما قول لك الرنجرة إلمنا ما كم يوتاتي أصلا دوغور نجراتي كدوغور نجرتي متي إلمنا ما تني دوغورا نمن دوغور نجرو الدنيا كنارا إرجع دوغور وجراتي ولد كوبا كباني حامله ولد شخصون يمبرباجسو namni dogon gorre hinjiru ammas namni bultii fi jabe ifate gama sharia islamaati gama kam keessatti iyyuu sharia bultii fi jabe ifachuu waan gaariidha namoonni keenya warroonni yoo xiqqoo si turii namarratti argitan fuutanii namatti qabdanii akka namni hamileen namaa cabdu gootan rabbi sodaadhaadha carraan hadha nama kana gartee akkas godhuu kun boru deebees akkasi gochuu danda'a namni gartee miira keessa yoo seeni miira qabachuu kadadhabatu jira akka keessan akkasitti ilaaluu qabdanii kanaaf hundi keessan iyyuu waan akkas sanirraa qosadhaa obboleessa keessanii obboleettii teessanii obboleettiin teenya booniyyeenis gama keessan dhuftee kaleessallee teessanirrallee teessanii yoo dogongorri yoo jiraate miidiyaa irra ol baafnee wal salphisuu quba walitti qabuu osoo hin taane keessaa walitti dhufnee wal jabeessuun lakki wanti akkasii kun sirriidhaa miti waliin jechuutu irra gaarii malee hadda gartee homa xiqqoo wal jala eena nuti dhaloonni ammaa kun wanti akkasii sun nurraan barbaachisu dhiisa kallattii makamiinuu torbee darbite keessa waan dalagamaa ture argitanii jirtanii namni xiqqoo turii yoo namarratti argitan miidiyaa irra wal gadi baasuu kana haadhiisnu maaliif carraan kan kee waan ta'uun beektu boro'eessa akka dhaabattuu fi maaltu akkasii qunnamuun beektu waan taateef xurii namaatiin hin deemina yookaan quba namatti qabuudhaaf hin deemina hundi keessaniyyuu nama ganaa biqiltuu guddatu ganaa waa hedduu sin eeggata ganaa waa arguu deemtan ganaa bultii horachuu eddan ganaa ilmoo arguu eddanii ilmoon teessan ganaa ilmoo arguu eddu waan taateef quba walitti qabana ustaani kun nama isin biraa galata qaba osoo waan barbaadellee ta'e namni tatarte hin beeknu ta dhuftu hin beeku jetti Oromoon osoo dogongorri ka jiraatu taateeti dogongora san takaleessaatiif laallaa irra walii darbuudha qabna Oromoon safuu qabdi aadaa qabdi duudhaa qabdi akkatti nama kabajuu qabdi waan taateef quba walitti qabuun hin barbaachisu wantoonni kana kun yoo deddeebi'anii taate namni keessa gadi bu'ee miira maaliif eebaluun kun miira keessa seenennee ilaaluutu qaba barbaachisa malee har'a quba walitti qabuun hin barbaachisu jechuu barbaada akkasumas kan waan kana wal fakkaatan waan torbee darba deemaa jiru waan akkanaa kanarraa qosadha wal balleessu wal busheessuun faayidaa akkasii hin qabu faayidaa naafis hin qabu gama rabbiitiif gama namaatiin illeen yoo nama sattarte irra barbaachisaadha yoo quba namatti qabdu san keessa dhaabbattee ilaaltee ati yoo rakkina dhugumatti quuqama sitti dhagame keessa dhagee gorsi obboleettiiti akkasi malee hundi keenya ija Oromooti ija keenya ija keessanii kawwolooti kawwoliiniiti rabbi walirraa nu baase hadda gartee gaafa nam tokko xiqqeessitu obboleessa kee xiqqeessite gaafa obboleettii tee xiqqeessitu wallaahi haadha manaa kee obboleettii tee xiqqeessite jechuudha waan kanarraallee ufaa qosannu siniin jechuu barbaada nasraati ammas irra deebi'ee galatoomi asliin faatillee warroonni as keessa teessanii nama kan hawaasa ta'e fiddanii meenummaanuu maal miidhamee waan akkanaa kan namni waan miidhamuudhaan maleedhaati miti yoo gartee jecha namaa yoo waan biraallee taate gochaanillee yoo dadhabame jecha namaatti waan nama goone hin qabu jechi namaa muka jiidhaa gosetti Oromoon gartanii kanaadhaaf obboleessa keenya ustaad isinilleen waa kallattii hundaanuu namni of eeggachaa deemutu barbaachisaadha wal gorfachuutu gaariidha yoo rakkoon jiraatu taate rakkoo san ilaaf ilaadhaan walirraa qoodachuu barbaachisa kanaaf hundi keessanuu galatoomaadha ulfaadhaati saadhi mana kanaa kan walitti nu qabdee dhugaa obboleessa keetii kana lakki obboleessi kun rakkoo hin qabu rakkoo qaba hawaasni kun kama kaleessa jedhe san afaan saniin deebi'ee dhiifama ustaaza waan akkasii jenne jechuun kun waan guddaadha dhaloota dhiifama olii godhu rabbi nu haa taasisu ulfaadhaa waraa bulaa deebana. Kalituma hundi keessanii iskaayyoo kiyya karuma ture boonaa keenya addunyaa guutuun irratti duultee akka malee waan biraa keessa galchanii ani namaan naan dubbatu jee rakkoo namaa ilaaluu hin danda'u fadhus musliima ta'a fadhus kiristaana ta'a ani peejiin kiyya ka guddatee fi kan uummanni kiyya na hordofuu fi uummata kiyyaaf yaaduu fi uummata kiyyaaf hojjechuudha irratti uummanni kiyya fooloo na godhee na jala tatta'a. Rakkoo hawaasni keenya warri miidiyaa wallaalummaadhaan itti fayyadamaa nama jabaa sabni kunii fi ummanni muslimaa qabu ijabeessuudhaaf rifachiisuudhaaf gufachiisuudhaaf kuffisuudhaaf irratti hojjechaa jiran osuma beekanii xiqqaarraa haga guddaa akkamittiin dandee garaan kiyya na laaleetiin yaa ummata keenya ulamaayii takka tagabbaatii irraa dubbattu dhabee aktiivisti tokko kagabbee irraa dubbatu dhabee nama hunda jala sasseenee beejii hunda lallaalee amanuu hin dadhabee maaliin jee duuba yaa obboleeyyan kiyya ifumati yaan taa'e ani yoon ummata kana kophaa kiyya obboleessa keenya ka addunyaa fi akiraa kanarraa waan isaan hin argin kana itti himee garsiisuu baadhe an dhalachuun hin mallee jeetiin wa'ada galee lubbuu tiyyatti kophaa kiyyatee feesbuukatti barreessee maxxansee kakadheef nugusa godee isin garsiisna Mahammadii fi jaartii isaa jee TikTok illee akkasumatti laafi guyyaa lama dhufeerraa haasawee viidiyoolee waraabeetiin kaayee alhamdulillahi rabbil alamin ummanni Oromoo gara balleessa
bal'isee waa laala hedduu waa dhaggeeffata yaada hunda dhaggeeffatanii fokus godhanii dhugaa obboleessa keenya qabu kanan arguu keessaniif na wajjin isinuu galata qabdanii galatoomaa isin jechuu barbaada. Namni lubbuu nama qaalii gaarii nama umrii isaa guutuu diin islaama soo godhatu as gahe akka diin kana xumureen barsiisummatti dabree darasaa nama 200 online irratti barsiisu jireenya isaa kan hin laalin deebi'ee nama amantaa biraarraa dhufe rabbiif jecha barsiisee namni kun jabaa diinaa ta'uu agarraan niqaa rasuulaa godhatee eega niqaan isaa irra bu'e haadha mana kiyyaati hawaasni kiyya naa beekuu qaba anis ittiin boona isillee qalbiin siinaa furdachuu qabdi naa abdachuu qabdi biyyaan baa keessa jirti jee namni kun itti dhaadate obboleeyyan kiyya nama meeqa meediyaa kanarratti argina ka silaa guddachuun hin malle hawaasni kun harka qabee guddise wallaalaa meeqa kanumaan beekne akka beekaa godhee guddise maaliif nama jabaa beekumsa qabu kan if bira kutee hawaasa isaa tajaajilaa jiru yeroo dantaa isaa kanatti seene jilba jalaa dha'uun hamilee cabsuun maaliif barbaachise waan juugaafii natti ta'e moo durriyyee footoodhaan feemasummaa isaan bira fudhattu kan afaaniin safuu dagattee waa hunda haasoytee waan garaa keessaa qabdu sammuu keessaa qabdu meediyaa kanarratti haasoytu malee kabajaa hawaasa kana biraa hin qabu namni diin rabbii hordof jeetiin ani hawaasa kiyya kana miiraan itti gabbehe ani gammachuun kiyya gammachuu uummata Oromooti ammas isinumaan galateeffadha malee ani waan hin kophaa godheessin qabu ani waan hin godheessin jirtu galata isiniitu na biraa qaba hawaasni bal'aan Oromoo jechuudha. Akkasitti fufaan humni yaada qabda. Mare galatoomii rabbi bultii isaa walitti deebina waan irra geettan nu beeksisa inshallah uzaata kiyya yeroo gabaabdutti rabbiin haadha manaa keessanii walitti sinaa fiduu isiniif maatii keessaniif hordoftoota keessan hawaasa isin jaallatu rabbi gammachiise yeroo dhiyootti nu haa agarsiisu yeroo gaarii qabaadhaa wal quba qabaanna hayyee gaanoodha. Asli keenya hedduuta kaatale koomeetileeni jabaadhu bakka atileen jabaa keenya dhugaa rabbii atis nama nuti qabnu keessaa tokko walumaan jirra asli ayyeegaa haasaa keessatti yoo girgirriin takkanii jirti akoonaan illaa yoo kirkir jedha. Ahoona hamtuun hin jirti. Biraazari siifin bilbilanii haasoyna ati jamiilaa bilbileena yalaa haasoon harkanne waa ibsi bilbiluu barbaada booda. Inshallah yeroo gaarii qabaadha. Ayyaa asli bukalatonni. Akkasii wayye. Naannoo kennu yeroo tokko laali waan irra geessanii karaa keetii fi karaa asliitiin anas na beeksisaa kanaafuu.